Waajii. Wangeelaa akkam jirtu? Kun sagalee misiraachoo miidiyaa Garee Wangeelaa Yerusaalem irraa yeroo oduu qabnaa istiidiyoo keenya waliin turtii gaarii. Garee Wangeelaa waliin yeroo gaarii qabaadhaa. Harka fuudhuun akkam jirtu dhaggeeffatoota keenya oduu sa'aa kanaa isin nageessifna oduu waliin ana mootii dhaabaatiin. Yeroo hedduudhaaf gareen dogoggorsitootaan kijiba isaan adeemsisan hedduudhaan namoonni mana gooftaa keessaa ba'an gara mana gooftaatti deebi'aa jiraachuu isaanii miidiyaa Wangeelaa addeesseera. Kana hordofuudhaan onkololeessa 28 bara 2018 hojii boonsaa hojjetameen obboleessi qaroof jaallatamaan yeroo hedduudhaaf hojii gooftaa dhimmee hojjetaa ture. Garee dogoggorsitoota kanaan haleelamee mana gooftaa keessaa ba'ee kan ture. Dargaggoo namjabaaf jaallatamaa Amaanu'eel Hordofaa gara gooftaatti deebi'ee jira. Obboleessi keenya Amaanu'eel Hordofaa gara gooftaatti deebi'uu isaa hordofee akkasumallee maatii, hiriyoonnii fi amantoonni hedduun imimmaaniin simataniiru. Kana qofaa osoo hin taane deebii obboleessi keenyaatti akka malee kan gammade gareen sonsaa goota Wangeelaa deebii obboleessa keenyaatti hedduu akka gammadee fi cichee dhaloota ammallee bakkee jiran irratti hojjechuu akka qabu wal harkaa fuudhanii addeessaniiru. Dogoggora garee dogoggorsitoota shaadaa jedhee of waamuun lubbuun namoota baay'ee mana Waaqayyoo keessaa duraan babba'anii kan turan amma guutummaa guutuutti deebi'aa jiraachuusaa garee Wangeelaa addeesseera. Duula lubbuu oolchuuf garee Wangeelaa barsiisaa waajiin durfamuun hojjetameen lubbuu hedduun amananii kaan immoo qalbii diddiirratanii gara gooftaa Yesuus Kiristoositti deebi'anii jiraachuun isaanii miidiyaan keenya addeessee jira. Bu'uura kanaan ergaa Yihudaa boqonnaa 1:23 dhaloonni ooluu akka qabuu fi warra kaan ibidda keessaa bunnee oolchuuf fiiguu akka qabnu itti gaafatamaan miidiyaa garee Wangeelaa dubbateera. Barsiisaa waajiin soba ustaasotaa fi gad baasuun akkasumallee yeroo hedduudhaaf kitaaba ani dhugaa irrattan hundaa'e jedhee of waamu quraana dogoggoroota achi keessa jiruu fi of tuulummaa hojiin ala duwwaan yeroo hedduudhaaf of tuulaa ture sana gadi baasuudhaan barsiisaan waajii addunyaatti lallabu irraa kan ka'e dhaloonni hedduun sana darbatanii wangeela mootummaa Waaqayyoo alaabaa isaa mirmirsaa jiraachuun dhaga'ameera. Quraanni kitaaba nama fayyisu osoo hin taane abjuu laaqamaa akka ta'an ragaan deeggaranii barsiisaan waajii fi barattoonni isaa dhugoomsaniiru. Yaada Muhammed akkasumallee Muhammed ergamaa akka hin taane nama kijibaa fi yeroo hedduudhaaf cubbuu keessatti kan kufuu fi daa'ima waggaa 6 lafarra gangalchee gudeedeem akka biyya Itoophiyaatti nama adabamuu qabu ta'uusaa barsiisaa waajiin shakkii tokko malee dubbataniiru. Miseensi garee kanaa akkasumallee karaa hedduudhaan socho'aa kan ture. Isaan keessaa awwalee musammaa yeroo hedduudhaaf garee kana keessa kan ture. Amma gara gooftaa dhufuu korraa kan ka'e ifti guddaan naa ifeera jechuudhaan dubbatame. Kana qofa osoo hin taane qarree baay'ee ajaa'ibaa maqaan ishee Qoortuu jedhamtu yeroo hedduudhaan irra deddeebi'uudhaan gara mana garee shaadaatti deddeebi'uudhaan akka waan shaadaa qabattu piraankii baay'ee jibbisiisaa fi garaa isaan kutu irratti hojjettee dhumarra Yesuus gooftaa ta'uusaa alaabaa mandara Yerusaalem itti mirmirsite qalbii isaanii fuutee biraa deebi'uu ishee himameera. Kabajamoo dhaggeeffatoota keenya oduu ispoortii. Tapha garee shaadaa fi garee Wangeelaa gidduutti adeemsifameen gareen shaadaa qaanii dirree keessaa mataa qabatee gadi taa'eera. Shaadaan adabbii haamilee isaa cabsuun kan adabame yeroo hedduudhaaf namoota karaa garaagaraa gowwomsuudhaan gara mana gooftaa keessaa baasuutti tarkaanfii inni fudhatee jalaa fashalaa'uusaa dubbatameera. Taphattoonni cimoo ofiin jedhanii naamusa cabsanii akkasumallee garee shaadaa keessa kan jiran maqaan isaanii ammaaf dhahamuun dhorkaa kan ta'e tokko tokko naamusa nama arrabsuun kijibaam wanta dhugaa hin taane tokko tokko taasisuu isaaniirraa kan ka'e adabbii naamusaadhaan akka isaan deebi'anii lammataa dirree dhugaa hin seenne adabamaniiru. Taphataan bitamee muuxannoo kan hin qabne yeroo hedduudhaaf olii gadi deemaa ture. Akkasumallee yeroo hedduudhaaf bitamee garee shaadaaf tapha alaaf keessaa taphataa kan jiru guyyaa har'aa karaa garaagaraa naamusa cabsuudhaa fi akkasumallee haasaan inni haasa'u sirrii waan hin taaneef kaardii diimaan dirree keessaa gaggeeffameera. Dhaabbanni garee tapha shaadaa kisaaraa keessa bu'ee irraa kan ka'e yeroo muraasa gidduutti dhaabbanni tapha kanaa cufamuu akka qabu irratti haasa'ameera.
waliin dhahuun akkasumallee fafakkeessuun guyyaa irraa kaasee dhaabbachuu akka qabu akkasumallee gulaaltonni taphichaa addeessaniiru. Garee wangeelaa seera isaa eegee taphachuun galma barbaadame rukuteera. Kanaafiyyuu darbee addunyaatti taphaa itti fufee taphatu eeyyama guutuu argateera kan jedhu akkasumallee deeggartootaa fi hirmaattota hundumaa gammachiiseera. Bokuun deeggartoota garee shaadaa kana yeroo dhaga'u hedduu gadduu irraa kan ka'e alaabaa isaanii gad deebisuudhaan mataa isaanii irra harka naqatanii dirree keessa gaddaa yaa'uun isaanii dhaga'ameera. Goolii hedduu lakkoofsisuun deeggartoota garee Yerusaalem alaabaa biyya waaqarraa mirmirsaa garee keessatti gammachuuf waca isaanii hedduu dhageessisuun isaa dhaga'ame. Leenjisaan garee kana Respect Man Instructor Wajin nama jabaa fi dinqisiifatamuu qabu jechuun badhaasa awwaardii addunyaa kana akka badhaafamu dubbatame. Leenjistootaa fi taphattoonni hedduun walakkaa fuudhanii namni kun leenjisaa akka biyyaatti osoo hin taane akka addunyaatti ta'uu qaba jechuun irratti haasa'ameera. Olaantummaa garee wangeelaa karaa kanaaf akka kanaatti adeemuun isaa baay'ee nu gammachiiseera kan jedhu oduu sa'aa kanaati. Qophiilee afaan waliin turtii gaarii walaloo gabaabaa. Baga gammaddanii ijoollee Waaqayyoo diina harkaa baatan ciccirtanii kiyyoo diinni qalbii buuse ofumaa maraati. Galgalli isaa badee leeyyoo isa nyaate. Qeen warra beentee gammachuun maraati. Ililleen maraati. Gammachuun maraati. Dubbiin ana dhibee qalbii kiyya xaarse gaafachuun danda'u jamaa harka baase. Bitaatti xiinxalee yookiis gara mirgaa achi gad horizontaal vertikaalii dalka dacheerras diriirsee daangaa amma daangaa achi ol safaree samii gara waaqaa yaadaan ka'ee fiigee qalbiinis qaxxisee takka guduunfamee takka fuula ibsee kitaabotas guuree qara'ee dubbisee takka dudubbadhee takka immoo callisee waa gaaffii naan galletu qalbii kiyya jira mee warri beektanii naa deebisaa dara. Amantii dhugaa koo qalbiin koo fudhate waaqummaa Yesuus isa naaf mul'ate natti lallabamee nattis faarfatamee nattis katabamee sirriidhas jedhamee erga dhugoonfamee yeroo xiqqoo asii kijibni dhaga'ame. Suni kana jedha kuni kana jedha suni kana jedha waliisaa wallaalle obbo Gaasheshee kan kijiba afarse akka waan nuun gallee nutti fafakkeesse nutti sakassame nutti afarfame kan dafee of kenneef fooloon dabalame kan mataa jabaateef giiftiin darbatame Yesuus waaqa miti innoo ergamaadha waan tokko yoon uumne kan uume Allaadha. Amantiin keessanii dhugaa miti jamaa Alla waa kubarii dafaa nu qaqqabaa sichi lafan deemtu mataatti si baannaa kan arganne nyaanne wajjunumaan jiraannaa yoo qabeenya feetee si bira dhaabbannaa alhamdulillaahi hedduu si jaallannaa yoo islaamumtee samii gubbaa teessaa achittis ni fuutaa dubarris ni deessaa durba 70 siniifan qopheessaa wajjin fataa jettaa garaa samii keessaa qallabaaf kirayii nutu sin danda'a isin peentee dhiisaa muslima ta'a. Jinniin siistuu keenya wajjin walii gallaa yoo dandeessan fuudhaa wajjin sagaagalaa durboonnis yoo feetan jinniitti heerumaa kun fuula rabbiitti hubadhaa seerumaa qabeenya qabaannaan fuudhaa 2-3 yoo isin dandeessan tokkoon qabu badii jettanii haasaadhaan yaada ibsitanii sossobbaan hin hafne tiiktookii bantanii nutti wadwaattanii miidiyaa qabdaniin. Egaa dhugaa se'ee uummanni seena'ee qalbiin tokko ture amma 2 ta'e kijibni ustaasaa kijibni obbo Sheekaa guyyaa ta'e guyyaama isa ta'e akka soban jenne dhugaa fakkeessanii akka dhugaan jenne soba arbeessanii miskiina Waaqayyoo karaarraa maksanii. Wanti kun dhuguma fakkaata namni guddaan kun kijiba dubbata sheekiidha hoo garuu hin hubannee laata afaan koo haasaa qileetti nagata. Humaan sodaatina obbo Qeerroo qarre anatu sinkaa Muhammad intarre nabiyyi Muhammad qulqulluun nusuudha cubbuu tokkoon qabu karaa fi dhugaadha shaadaa yoo qabattan gargaarsi dinqiidha jettanii haasaa waa meeqa guutanii dhugaa lafan jirre labata mootadha.
dhugaa lafa hin jirreen kijibaan dhaloota mootan dogoggora yaadaa dhalataa miitanii ergaa sobaa meeqaan shaadaa qabsiiftanii wanta duraan jettan cal'isuun dhiiftanii yaada dogoggoraa diraamaa barreessaa Muhammed argine jedhaati odeessaa abjuudhaan nawaame jedhaaf fakkeessaa warra achitti tafes waamicha dhiyeessaa sabat gadi ba'aa waa meeqa haasaa jaalalli as jira kijibaa xaaxaa amma kaa egaa barumsa barattu barumsa booda immoo biyya alaa dhaqxu feetan istiidiyoo mana hojii banattu Allawaa kubarii cinqiin tokkon jirtu gastii yoo bantanii giiftiillee guurrattu galgala yoo raftan qaawwa keessan cufaa jinniin bakkee dhufee isin waliin rafaa qaawwa yoo argate isin baala geessa inni waan badaadha dhiiralleen ulfeessa jabaadhaa of eegaa maqaa isin balleessa Allawaa kubarii ugum dargaggeessa jettanii dubbannaan gudiin gadi dhufe maal ta'a hundisaa utuu nutti hafe erga as deenyeetu kun hunduu dhufe kaminni namichaa seera kana caafe Allaamoo Muhammed gaaffiin jedhu dhufe afachu gaafannee iddoo kanaa baana mirga qabna miti meekottaa jarana jenneetu gaafanne namicha akka sheekaa qubayyuu nun qabu areeda isaa ooqa ofirra nu laalaa nu gagaarreffata amantaa musliimaa rabbitu namaaf laata amanee kan gane wallaahi biyyee nyaata anuma sheeka kanatu morma irraa gata kafiira ajjeesuu rabbi ni jaallata jannata keessatti dubra namaaf laata Allawaa kubarii nabii salaammata jedhee nutti jii ta'ee caatii alanfatee sana booda eegaa laftis galgalaa'e akkuma durii isaa yeroon irribaa ga'e mana hidhaa kanaa yaa gooftaa nu baasi isa si ganneef immoo araara nuuf buusi billaa jaraa jalaa adaraa nu baasi yoo lafti bari'u yaa kottee nu baasi Allah kee Muhammed kee jinnii kee distii kee nuyi quban qabnu hirrafu isaanii jennee karaa kunne carqii sassaabbanne lafti iyyuu bariine Allah harkaa baane Allah kee Muhammed kee jinnii kee distii kee achumatti dhiifne nuyi fuuneen baane dogoggora xiqqoof jamaa akkas taane galatooma hayyee garee ilmaan ifaa warra lubbuuf dhimman barsiisaa waajifaa warra jeettiin diina adamsee dadhabe warra dhugaaf fiigee diina kokkee qabe haadhoo iyyafatee dafee nu qaqqabe imimmaan nu roobsee kanaaf jechan dhabe kiristaanota koo warra nu simate siniif jechan qabu qalbii koo na nyaate ijoollee waaqayyoo dhaamsan siniif dhaama lafa gooftaan jedhe hin hafuun ga'ama guyyaa gooftaan jedhetti abjuun dhugoonfama ilaame lammii koo takkaana dhagayi afaaniin callisii qalbiin nattaasai wangeela lallabi seenaa boonsaa kaayi ofuma barbaacha gaaraaf goodaa bu'i mul'ataaf jiraadhu kaayyoof jecha du'i dhaabbiin dheeraas ta'e yookiin hanga dhumdhuma nan dandeessa yoo jette ni dandeessa dhuguma gaarri iyyaarikoo hin sodaatiin naanna'i sagalee isaa ol kaasi wangeela dhugaa ba'i yoos gaarri iyyaarikoo ofii isaa beekee jiga abaarsa si daangesse gooftaatu sirraa diiga isa karaa kee cufee humnaaf abjuu kee nyaate si duraati gombisa sagalee isaatiin niite isa keessaa baafamtetti yeroo isaa eegdee lixxa barri garbummaa darbee mucaa gooftaa jedhamta eebbifama gooftaan isin eebbisu qopheessan walaloo ana mootii dhaabaati riyyaa koo aantii koo ጓደኛ koo naman baay'ee jaalladhuuf baay'ee kabaju amoo dhugaa dubbachuuf beela'uu arrabsamuu waan hundumaa keessa kan dabar isa bakka bu'een isinii dhiyeessee buleessa keenyaa waleefaa qortuufaa namoota sirra jiran keessaa girdiin hin jiru oriijinaala namaa bichaadha I respect you all of Christianity thank you